barsiise yeroo daa'imummaa barruun guddisa keetis narraa bareedumu kan bara ijoollummaa seenaa jireenya koo utuutiin hojjenneen maqaa maaliin qabaa ishururu jetteetu baatteera guddiftee akka mucaa dhabee hidhamuura kootichi Yesuus koo siin boqotu siin obsu garaan koo na harkiftee lokoo jaalalaatiin na guddiftee bakka abbaa baadhaatiin na harkiftee lokoo jaalalaatiin na guddiftee bakka abbaa baadhaatiin maalaan himee bitaan maalaan himee bitaan maalaan himee bitaan olmaatiin amanteetu fonkoo nyaatee darbee kaaleerri buulitaayi jechamna bakwaana si deebisuun jaalalli kee Yesuus nan teessisuun narraa qabda olmaa bara baay'ee qoricha koo manoo si nan fayyee narraa qabda olmaa bara baay'ee qoricha koo manoo si nan fayyee. Abbaa jabaate ana nagaleeray oksaan jireenya koo si keessa Yesuus koo orma maalan beekanii kumaatama keessaatu naaf taate qooda koo naaf taate biddoo kootiin naaf bulchitee qawwaa mana kootiin seenaan argema seenaa bareedaa siifan kennaa ofudhu wareegaa. Seenaan argema seenaa bareedaa siifan kennaa ofudhu wareegaa. Simba bulbina koo bareedina kootiin ana bayyaanni kee obirrattaan argeen goodeessa bareechaa Yesuus dibannu kee kana nafsi gidduu seenaa baay'ee jiran isheen bara dhibbuu abdii tokko dhabee moofaa koo maradhee kan taa'ee bara gidduu mootummaa huccisee mana wantuun siilaan jiru abdiin biraa suntuun naaf dhuftee kaabirmataan yeessaayi ol nagaaftee dachaa sana keessaayi. Naaf dhuftee kaabirmataan yeessaa ol nagaaftee raaree sana keessaa.